sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Duraan dursa baga bara haarawaa bara 2016 fi guyyaa gaachanaa fi abdii ilmaan Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromootiin isin ga'e jenna. Nafirraket kinatate popo nike kumali soban suma sobani alagan sidale ilali eka pona nuti wakafio walumafio Nakadabsu kefia mabda otate nadachiste biya oh yombari ala lukani kuya oh yombari ala lukani kuya ino lubari ubeka bucha kapsoni fa finchila angapanu tuti kufa ika lapajite ika kesi ko ufgane kurkuru biya ko Bofa yo mile imon bofa sekasi alamfata yon si sakale fonkora mota nanyati kamale ikaga bimalin kaparafa imala angafa nitifufa ulen garbu mata kumangkufa ya wala bumaino nidufa Nafirraket kinatate popo nike kumali soban suma sobani alagan sidale ilali eka pona nuti wakafio walumafio farsa tau kana kayo sati anakan galma gau oh alota del matamu chisena oh alota del matamu chisena ino lubari ubeka bucha kapsoni fa finchila angapanu tuti kufa kota sanyi kota keron olka elif tumbilisu ma jinuf pae Bofa yo mile imon bofa sekasi alamfata yon si sakale fonkora mota nanyati
irratti akka malee egaa gabii maaliin qabaarrafa imala angafaan itti fuufa oleen garbummaa tokkummaan kufa guyyaa walabummaa hin oolu ni dhufa. Barri haarawaan kun bara injifannoo fi milkii bara fincila xumura garbummaa akka nuuf ta'u onneerraa hawwii keenya ejjennoo jabaa irratti buureen isinii ibsina. Qophii keenya Oromiyaa irraa kallattiin isiniif darbu tan arraa amajjii 2 bara 2016 eegallee jirra. Qophii waliin an ayyaanee kaayyooti. Qophii keenya irraa keessatti oduu ibsa qeerroo fi walleelee haarawaa awwisoo qeerroo irraa nu dhaqqaban qabanneerra. Fincilli xumura garbummaa akkaan jabaateetti fufeera. Oduu bal'inaan jaal Ariiroo Jorgoo qabateera. Amma garasitti tarkaanfanna. Loltoonni wayyaanee Agaazii jedhamuun beekaman godina Shaggar Lixaa gandoota Gindabarat keessa deddeemuun uummata nagaa ajjeesuu fi hidhuutti bobba'anii jiru. Uummanni Oromoos fincila xumura gabrummaa gaggeessuun gootummaan ofirraa deebisaa jira. Aanota Gindabarat humni federaalaa fi Agaazii jedhamu uummata keessa adeemuun miidhaalee haalaan gurguddaa gaggeessaa jira. Gaafa mudde 9 bara 2015 irraa kaasee hamma har'aa amajjii 2tti manneen jireenya uummataa saamuu irratti dabalatee uummata nagaa reebuu fi kanneen kaanis gara jabeenyaan ajjeesuu hojii godhatee qabateera. Haala kanaan Gandakaachis mana barnootaa sadarkaa lammaffaa keessaa barattoota haalaan reebamanii lubbuun isaanii darbe keessaa Inaaga'uu Haayiluu Gindabarat irraa Baay'isaa Bultoo Abuunaarraa akkasumas Ganda Bultoo Ganda Jamoo fi Ganda Gooroo Jaalatee Habuunaa irraa barattoonni lubbuun isaanii wareegameera. Gama biraan ammoo namootni qabeenyaan saamamanii hanga ammaa seeraan ala qabamanii hidhaman keessaa hammi tokko obbola Hordofaa Qonnaan Bulaa Abuunaarraa 2 Barsiisaa Asmaraa Abuunaarraa 3 Barsiisaa Geetuu Abuunaarraa 4 Fiixaa Gassasa Abuunaarraa Qonnaan Bulaa 5 Barsiisaa Xaafaa Ejjetaa Abuunaarraa 6 Zalaalam Taaddasaa Abuunaarraa Qonnaan Bulaa 7 Durbeen tokkos qabsoo kanarraa qooda fudhachuutiin lubbuun ishee dararamaa hammaataa keessa akka jiru gabaasaan qeerroo eeree jira. 8ffaa Haacaaluu Diidhaa kan jedhamu hojjetaa waajjira barnootaa mana hidhaa keessatti namoota reebichaa olaanaan irra gahe keessatti tarreeffamee jira. Aanota Gindabaratii fi Abuunaa aanota lamaan kanarraa qofa namootiin maqaan isaanii hin tarreeffamin yookaan hin eeramin 300 ol mana hidhaa keessatti reebichaa olaanaan akka irra gahaa jiru gabaasaan kun eeree jira. Akka gabaasaa qeerroo bakka kana nu dhaqqabetti barattootiin yuunivarsiitii 3 sababa fincila diddaa gabrummaa yuunivarsiitii irraa bahanii gara biyyaatti deebi'anii osoo jiranii ammaan tana qabamuun ABO'dha jedhamanii reebichaan akka malee irra gahee akka jiru gabaasaan kun dabalee addeesseera. Oduuma wal fakkaatuun fincilli xumura gabrummaa godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuutti adeemsifamaa jira. Guyyaa kaleessaa amajjii 1 bara 2016 kan jalqabe fincilli kun har'a amajjii 2 bara 2016 itti fufee ooleera. Barattooti mana barumsaa sadarkaa 1ffaa irraa kaasee hanga qophaa'inaatti mootummaan dhiiga keenya dhangalaasaa jiru nurraa haa ka'u, yakkamtootiin waraana wayyaanee seeratti nuuf haa dhiyaatan dhaadannoo jedhu dhageessisaa jiraachuu gabaasaan bakkichaa nu dhaqqabe ibseera. Uummanni barattoota bira dhaabbatee kan falmaa jiru yoo ta'u akkuma barte wayyaaneen fincilicha dhaamsuuf naannicha waraana guddaan weerartee uummata shororkeessuu itti fuftee jirti. Namoonni hedduunis fincila kana irratti qabamanii kan gara mana hidhaatti geeffaman ta'uunis barameera. Kun kanaan osoo jiru godinoota addaa naannoo Finfinnee fi magaalaa Finfinnee keessatti Oromoon mana kireeffatee akka hin galle gochaa jiraachuunis saaxilameera. Haaluma kanaan nama Oromoo ta'ee kan mana kirayii haarawaa kireeffate mara qabanii gara mana hidhaatti geessaa jiraachuu qeerroon saaxileera. Bifuma wal fakkaatuun godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Sireetti barattootiin irra deebiin fincila xumura gabrummaa hiriira bahanii jiru. Uummanni magaalaa Sirees barattoota kana deeggaree gaaffii karaa nagaa hiriiraan dhiyaataa jiruuf deeggarsa isaa agarsiiseera. Wayyaaneen ammoo qawween dhaamsuuf dhukaasaa bantee jiraachuun ishee argameera. Godina Arsii Lixaa aanota adda addaa fi damee yuunivarsiitii Asallaatti fincilli xumura gabrummaa gaggeeffamaa jira. Barattoonni mana barumsaa
barumsaa dhaabuun barnootni bilisummaa booda jechuun dhaamsa dabarsaa jiran. Godina Arsii Lixaa aanaa Qoreetti fincilli xumura gabrummaa barattootaa fi uummataan gaggeeffamaa jira. Wayyaaneen gama isheetiin ijibaachuuf waraana humna agaazii garasitti guurrachaa jirti. Manneen barnootaa hedduun godina kana keessatti cufamanii jiru. Daandiiwwan karaa Arsiitti geessan akkasumas cuccufamaa akka jiran qeerroon gabaasee jira. Baha Oromiyaa godina Harargee keessatti humna addaa hin beekamnetu uummata keessa jira jechuun waraanni wayyaanee gama sanatti furguggifamaa jira. Diddaan uummataas aanaalee hedduu Harargee keessatti haalaan itti fufeera. Yeroo ammaa Harargee Lixaa waraanaan marfamtee jirti. Qonnaan bulaan godina Harargee Lixaa keessa aanota garaagaraa irraa ukkaanfamaa jiru. Kaan ammoo achi buuteen isaanii hanga ammaatti hin beekamne. Dhiha Oromiyaa godina Wallaggaa naannoo Waamaa Hagaloo jedhamutti Oromoota fincila xumura gabrummaa irratti hidhaman irratti ragaa sobaa akka bahaniif kaabinootiin OPDO qarshii guddaa kaffaluun akka ragaa sobaa ba'an miseensota isaanii bobbaasaa jiru. Namoonni hamma ammaatti qarshii kaabinoota wayyaanee irraa fudhatanii uummata irratti ragaa bahaa jiran keessaa hammi tokko Siwayyaa Rabbumaa, 2 Barsiisaa Oolumaa, 3 kaabinee kan ta'e Guutamaa nama jedhamu, 4 Moosisaa Tarfaa kanneen jedhaman akka ta'es gabaasaan qeerroo eeree jira. Namoota kana caa isaanii irraa hin dhaabbatan taanaan qeerroon tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuuf akka dirqamuu fi obsa fixate dhaameera. Baha Wallaggaa giddaa ayyaanaattis yeroo ammaa kana fincilli barattootaa gaggeeffamaa jira. Godinaalee Wallaggaa Bahaa, Dhihaa fi Horroo Guduruu keessatti fincilli xumura gabrummaa itti fufeera. Aanaa Gimbii magaalaa Gambeellaa jedhamu keessatti fincilli xumura gabrummaa akka itti fufu taasisteetta jedhamuun barsiisaa Waggaarii jedhamu achi buuteen isaa kan dhabame yeroo ta'u fincila xumura gabrummaa kana irratti Gammachiis Asaffaa Guutamaa akka garmalee humna waraanaan miidhames beekameera. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Guutoo Giddaa magaalaa Naqqamtee keessatti barattootiin qophaa'inaa Naqqamteetiin fincilli xumura gabrummaa guyyaa kaleessaa marsaa 8ffaa jalqabame har'as akka itti fufetti jira. Barattootiin qophaa'inaa Naqqamtee kun barattootiin nu keessaa ukkaanfaman Oromoonni mana hidhaa jiran hanga lakkifamanitti gaaffiin abbaa biyyummaa keenya hanga deebii argatutti fincilli keenya itti fufa jedhaniiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Raaree mana barumsaa babal'aa sadarkaa duraa fi lammaffaa keessatti fincilli xumura gabrummaa itti fufee akka jiru beekameera. Godinoota Wallaggaa Bahaa, Dhihaa fi Horroo Guduruu keessatti fincilli xumura gabrummaa jabaatee itti fufeera. Akkasumas aanaa Gimbii bulchiinsa magaalaa Gambeellaa jedhamutti poolisootni uummata qabuuf wayita jedhanitti uummatichi yookaan mara keenya qabaa yookaan immoo mara keenya hin qabinaa jechuun wayita deebii laatanitti loltoonni federaalaa dhukaasaa bananii yeroo ammaa kana Gammachiis Asaffaa Guutamaa kan jedhamu rukutamee mana yaalaa kan jiru yeroo ta'u uummanni fincila xumura gabrummaa guddaa gaggeessaa akka jiru odeessi achi nu dhaqqabe addeesseera. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaartee Jardagaa magaalaa Alibootti fincilli xumura gabrummaa akkaan jabaatee itti fufeera. Fincila kana irratti barattoota kiyyatti hin dhukaasinaa jedhee barattoota fuula duratti ba'ee kan dhaabbate barsiisaa Addunyaa Irreessoo irratti waraanni agaazii dhukaasanii mataarra rukutanii kan kuffisan yommuu ta'u barsiisaan kun hospitaala Finfinneetti geeffamullee lubbuun isaa baatee guyyaa kaleessaa qe'eesaatti geeffamee akka awwaalamee fi manni hedduun ba'ee gootaaf hin boo'ani gumaa baasu malee jechuun sirbaa fi geerarsaan akka awwaale gabaasaan qeerroo ibseera. Gama kaaniin ammoo hogganootiin wayyaanee sodaatanii mana buluu dhiisanii bakkoota hedduutti siree qabatanii bakka garaagaraa faraqaan bulaa akka jiranii fi baasii sirees mootummaarraa akka bahaa jiru gabaasaan qeerroo magaalaa Finfinnee irraa saaxileera. Dhumarratti magaalaa Finfinnee keessatti kan argamu istuudiyoon muuziqaa Ibrahim Said Dameetikaa wayyaanee fi poolisoota magaalaa Finfinneetiin akka cufamu ta'ee jiraachuun dhagahame. Istuudiyoon kun hayyama baafatee kan dalagu ta'ullee gubboo qarshii 100,000 akka Dameetikaaf kaffalu icciitiin akka isa gaafatanis keessa beekayyiin nuuf himaniiru. Istuudiyoo kanatti namoota hedduun qaxaramanii kan jireenya isaanii gaggeessan yommuu ta'u ammaan tana sababa kanaan hojii dhabaniiru. Ibrahim Said maatii hedduu hojii kanaan akka jiraachisuu fi qaroo dhabeessaa fi qindeessaa muuziqaa aadaa fi ammayyaa beekamaa akka ta'es hin dagatamu. Oduun har'aaf qabanne kanneeni qophiilee keenya afan waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u. Gana
biyyatoo Oromiyaa abdii walabummaa qophaa'e yoo biyyoo siif wareegama qophaa'e yoo biyyoo siif wareegama. ibidda dibamee ukkaamame daaraan duuta tuyxee bikaafte kanniisa warra imimmaan hin baasu beekii gumaa lubbuu inni dhiigaan baadhiige dallaa jibbu ibidda dibamee ukkaamame daaraan duuta tuyxee bikaafte kanniisa warra imimmaan hin baasu beekii gumaa lubbuu inni dhiigaan baadhiige dallaa jibbu tawaa gubuutiinuuni baati lubbuuni maali biyya fiitiif yoo wareegamanii garaa sabni madeesse dhugaatu fayyisa biyya ifirratti ilmoo ifirratti qabeenya ifirratti eenyuun nama dhiisa haqa ifirratti qabeenya ifirratti ilmoo ifirratti eenyuun nama dhiisa. Oromoota kummeeka dhiigaan sitii bal'aa sukkuliif nootuka biyyatoo Oromiyaa abdii walabummaa qophaa'e yoo biyyoo siif wareegama qophaa'e yoo biyyoo siif wareegama. Afameessaa dubbii duguuggaa sanyiiti qoree nutti marsee nutti labsa murtii arrabaatu daakuu tokkoon summee turtii mirga fiitii falmuun shoora keessaa miti haa gumaachuu namuu waan dandeettiisaa gumaa goota du'ee kan jiruutu baasa ibboodan deebituu qabsoon itti fufti amma dhugaan ilmaan Oromoo bahutti tawaa gubuutiinuuni baati lubbuuni maali biyya fiitiif yoo wareegamanii garaa sabni madeesse dhugaatu fayyisa biyya ifirratti ilmoo ifirratti qabeenya ifirratti eenyuun nama dhiisa haqa ifirratti qabeenya ifirratti ilmoo ifirratti eenyuun nama dhiisa. haala yeroo warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura garbummaa gaggeessaa jiru ilaalchisuun ibsa gabaabaa qeerroo bilisummaa Oromoo fi gamtaa barattoota Oromoo irraa uummata Oromoo hundaaf kenname. Nuti dhaloonni haaraanii fi qaroon hawaasa keenya addunyaa qaroomtetti dhiyoo jirru jaarraa 21ffaa keessa garbummaaf jilbeeffannee hin jiraannu. Uummata keenya adeemsa qeerraa buqqisu teenyee hin ilaallu. Biyya keenya biyya mirgi ilma namaa fi mirgi dimokiraasii keessatti dhiitamaa jiru tole jennee hin fudhannu. Sagantaa fi karoora duguuginsa sanyii yookaan genocide maqaa maaster pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa jedhuun as ba'e mormuu fi gaaffii kabajamuu mirga abbaa biyyummaa mirga dimokiraasii fi mirga namummaa nuufaa kabajamu jennee karaa nagaa dhiyeeffanne mormii waan jabeessinee fi dhimmichi dhugaa qabatamaa dhimma uummata Oromoo ta'uu uummanni Oromoo akka guutummaa Oromiyaatti gamtaan dhaabbannee falmachaa kan jirruuf mootummaan wayyaanee EPRDF yookaan TPLF deebii armaan gadii kana nuuf deebisaa jiraachuun seeraa fi heera ofiin tumeellee cabsuun yakka duguuginsa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatee jira. Tokko ummata karaa nagaa fi dimokiraasii gaaffii mirgaa dhiyeeffachuun sagalee mormii dhageessaa jiru irratti poolisni federaalaa waraana agaazii fi humni raayyaa ittisa biyyaa jedhamu bobbaasuun Oromiyaa godinaalee cufa keessatti yakka ajjeechaa genocidein wal madaalu fudhachuun
hanga ammaa ilmaan Oromoo kan maqaan adda bahee beekamu 125 ol ta'an wareeguun kumootaan kanneen lakkaa'aman madeessuun kumoota dhibbootaan kanneen lakkaa'aman immoo dhukkaamsee hidhuun mootummaa faashistii ta'uu isaan addunyaa biyya lafaa fi biyyoota dhihaa warra mirga namaa fi dimokiraasii leellisan fuulduratti ilaalcha keessa galee jira. 2. Uummata Oromoo karaa nagaa mirga isaa fi karooraa fi sagantaa maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa hin fudhannu jedhee falmachaa jiru uummata siivilii irratti waraana labsee uummata Oromoo irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatame namoonni hedduun du'anii hedduun madaa'uun hedduun immoo ukkaanfamanii lafa buuteen isaanii kan dhabame ta'uun ifadha. 3. Warraaqsa uummataa gama hundaan jabaatee mootummaa aangoo irraa buusuuf jiru sodaachuun maastar pilaanii Finfinnee haqame haa jedhamu malee maastar pilaanichi haqamuu labsiin seera qabeessi dabarfamee hin jiru. Aangaa'onni biyyattii uummata sodaachuun waan dubbatan fakkaatu malee labsichi ifatti labsiidhaan hin haqamne. Waan labsii magaalota Oromiyaa immoo takkaadhuma iyyuu irratti hin dubbatamin jira. 4. Gaaffii uummanni keenya akka sirna federaalizimiitti nuti uummatni Oromoo akka baay'ina keenya qabeenyaa fi bal'ina lafa keenyaatti aangoon roga siyaasaan biyyattii keessatti qabnu saalfachiisaadha jechuun ga'een qooddannaa aangoo sirna dimokiraasii keessatti nuuf ilaalamee hireen uummata keenya kabajamuu qaba jennee gaafanneef deebiin tokko illee dhibamuun deebii waraanaa nurratti labsuu qofa filachuun mootummaan EPRDF yakka seeraa fi seenaan nama gaafachiisu keessa kan galee jiru ta'uu ni hubachiifna. 5. Gaaffii kabajamuu mirga namummaa fi mirga dimokiraasii dhiyeeffanne gara dabarsuun olola maqaa xureessuu maqaa shororkeessitoota jedhuun mootummaan biyyan bulcha jedhe galmee himata sobaa banuun ilmaan Oromoo waardiyaa mirgoota namummaa fi dimokiraasiif falman himachuun ukkaamsee hidhaatti guuraa jiraachuun addunyaa biyya lafaa kana irratti mootummichi yakkamaa ta'ee akka himatamuuf yakka ulfaataa uummata irratti raawwachaa jira. Yeroo ammaa kana uummanni keenya murtii isaa fi irbuu isaa golee Oromiyaa cufa keessatti hojiitti hiikuun wareegama qaalii kanfaluun warraaqsi biyyoolessaa fincila xumura garbummaa haala qalbii hawaasa addunyaa hawwachuu danda'uun gaggeeffamaa kan jiru ta'uun beekamaadha. Uummanni keenya murtii mirga ofii wareegama fedhe baasuun ofumaan falmachuu jedhu irraan ga'uun murtii kana ayyaana irreechaa bara 2015 irratti bakka bu'oota hawaasaa maanguddoota Oromoo bakka bu'oonni barattootaa bakka bu'oonni qeerroo bakka bu'oonni kutaalee hawaasa Oromoo hunduu godinaalee Oromiyaa hunda irraa argamuun murtii kana irbuudhaan ifaa fi ifatti labsanne. Warraaqsi keenya hanga kabajamuu mirga namummaa, mirga dimokiraasii fi mirga abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannutti waan ta'eef labsii waraana nurratti labsameen kan duubatti deebinu akka hin taane ammas murtii dhumaa fudhannee jirra. Kanuma bu'uura godhachuun uummanni keenya yeroo ammaa kanatti warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila diddaa garbummaa jabeessuun warraaqsa kanas gara fincila xumura garbummaatti yookaan faaxaagaatti itti jijjiirree kan itti fufne ta'ee uummanni Oromoo hundi qabxiilee armaan gadii irratti xiyyeeffannoo addaa gochuun akka hojiirra oolchitan waamicha keenya dabarsina. 1. Yeroon kun uummata Oromoof yoomiyyuu caalaatti yeroo murteessaa ta'uu hubachuun uummata keenya dheebuu bilisummaa, dimokiraasii fi kabajamuu mirga namummaa qabuu fi falmachaa jiru kabachiisuuf warraaqsa itti jirru irraa duubatti kan hin deebine ta'uu hubachiisuun hanga abbaan irree nurraa buqqa'utti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaan biyya keessaa fi biyya alaa lafa Oromoon jiru maratti jabaatee akka itti fufu waamicha dabarsina. 2. Uummanni Oromoo mootummaa jumlaan nu ajjeesaa jiruu fi waraana nurratti labsee jiru irraa qoqqobbii dinagdee kaa'uun ammumaa itti fufinsaan hojiirra kan oolchinu walga'ii mootummaa kamuu hirmaachuu diduu yookaan dhaabuu kanfaltii gibiraa fi baasiiwwan adda addaa qaraxa dabalatee akka hin kaffalle murtii fudhachuu kanneen kanfalan of keessaa baasu. 3. Daandiin konkolaataa kutaalee Oromiyaa cufa keessatti itti fufinsaan cufamuu qaba. Kanaan booda Oromiyaa keessa olii fi gadi fiiganii Oromoo saamaa, Oromoo ajjeesaa fi hidhaa itti fufuu akka hin qabneef uummanni keenya gamtaa isaa jabeessuun daandii cufee diina karaa darbaa dhorkachuu qaba. 4. Uummata Oromoo mootummaa federaalaa EPRDF waliin ta'uun kan ajjeesaa fi hiisisaa jiru OPDO waan ta'eef olola maqaa jaarsummaa fi sobanii gaaffiin uummatni gaafachaa jiru sirriidha jechuun akka waan badii ofiitti fudhatanii fakkeessuun uummata tasgabbeessuu qofaaf fayyadamaa jiru. Oromoo immoo jumlaan hidhaatti guuraa fi ajjeesaa jedhuun duula diinni OPDO addatti qabachuun gootu warraaqsaan dura dhaabbanna. Uummata Oromoo garaa laafina tokko malee kan ajjeesee isinuma. Har'a maaltu dhufnaan uummata keenya ajjeesanii ofumaan immoo jaarsummaan uummata gowwoomsuun bilisummaa fi injifannoo wareegama qaalii lubbuu ilmaan Oromoo qaroon dhufetti bishaan naquu waan ta'eef olola jaarsummaa jettu irratti
of eeggannoo guddaa uummanni keenya akka godhuu fi warraaqsaan akka dura dhaabbatu dhaammanna. 5. Mootummaan wayyaanee yakka ajjechaa fi qaama hir'isuu akkasumas hiyyoomsuu fi biyya ari'uu kan kana fakkaatan ilmaan uummata Oromoo addatti immoo dargaggoota qaroo hawaasa irratti raawwachaa jiruuf seeratti dhiyaatee akka itti gaafatamuuf beektonni Oromoo bakka jirru walitti dhufuun mootummaan kun seera idil addunyaa fuulduratti himatamee mana murtii yakka addunyaa ICC'tti akka dhiyaatu irratti haa hojjennu. 6. Mootummaan wayyaanee EPRDF yookaan TPLF yookaan OPDO'n kanaan booda dhiiga Oromoo dhangalaasaa Oromootti deebi'ee waliin jiraachuu hin qabu. Oromoon hirmii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa jiru waliin akka hin jiraanne gadi jabeessuun hubachiifna. 7. Jaarmiyaaleen siyaasaa kan bilisummaa Oromoo yeroon kun Oromoof murteessaa ta'uu hubachuun tumsa guddaa kan isinirraa barbaadu ta'uu hubachuun wal cinaa dhaabbachuun akeeka diinaa kallattii hundaan cabsuun galii sochii warraaqsa biyyaalessaa milkeessuu irratti akka wal tumsuu fi wal hubachuun hojjetan gadi jabeessuun ammanna. 8. Poolisootni Oromiyaa dhalootaan Oromoo taatan humni milishaa ittisni biyyaa fi poolisiin federaalaa fi koree bittinneessaa keessatti kanneen argamtan haala fedheen iyyuu meeshaa hidhannoo keessan akka hin hiikkannee fi uummata keessan karaa nagaa falmatuuf ejjennoo guddaa akka gootan waamicha irra deebiin isiniif dhiyeessina jechuun ilmaan Oromoo hundi ibsa kana hordofuun bakka jirtan hundatti hojiitti hiikuun dirqama lammii keessanii akka baatan gadi jabeessuun hubachiifna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo fi gamtaa barattoota Oromoo. Jala Oromia inna kan keetu sirra kofle'iya balafatu tarreen baheebiya imaan kan keetu sirra dhigabuya dubbadhumeena jala Oromia inna kan keetu sirra kofle'iya balafatu tarreen baheebiya imaan kan keetu sirra dhigabuya eenyu na beeke rakkoo koo eenyu na arge dhibboo koo anaanaya Oromiyaa sodaasee sadiya kantu kan daranii baradu fedha biroo kan simiidhu malee si tolun jiru yaa saba koo amma jabeeffadhu irree tuttukaanii dhiisuus waanuman jirre tuttukaanii dhiisuus waanuman jirre Abbaan fedhee basaasus abbaan fedhee dhukaasus nuti nan qabnu naasu hamman sibiila somsu dirri koo gadi ciisu hidhus kan na ajjeesu booda nan deebisu. Dubbadhumeena jala Oromiyaa kan keetu sirra kofle'iya balafatu tarreen baheebiya imaan kan keetu sirra dhigabuya dubbadhumeena jala Oromiyaa inna kan keetu sirra kofle'iya balafatu tarreen baheebiya imaan kan keetu sirra dhigabuya eenyu na beeke rakkoo koo eenyu na arge dhibboo koo anaanaya Oromiyaa sodaasee sadiya karoorfatee dhufee hiddaa kan kee jiru maletanan abbaan qottoo qaru
Eessa sodaasee kan sii kente dabru osoo qeerroon jiru ayyoo namni muru osoo anin jiru ayyoo namni muru abbaan fedhee basaasus abbaan fedhee dhukaasus nuti nan qabnu naasu hamman sibiila somsu dirri ko gadi ciisu hidhus kana ajjeesu hootanan deebisu hootanan deebisu. Egaan dhaggeeffatoota keenya turtii keessaniif ulfaadhaa kan arraa kan umaan xumurre qophii itti aanutti wal arguuf abdiin addaan baane nagaan nuuf turaa injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.